harka fuune hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu an abdiidha yeroo baay'ee barnoota gara garaa isiniif dabarsaa ture YouTube Abdii Muktaar Tube jedhu irratti ammaaf YouTube san irratti wantoota barnoota fayyaadhaan wal qabatanii akkasuma barnoota wal qunnamtii saalaatiin wal qabatee gara garaa isiniif dhiyeessaa ture isa achirratti barsiisuu dhaabeetiin gara holqa fayyaa YouTube holqa fayyaa jedhu kanarratti isiniif dabarsuu jalqabee jira hundi keessanuu hordoftoonni koo kan Abdii Muktaar Tube irratti na hordofaa turtan hundi keessanuu subscribe gochuudhaan holqa barnootaa irratti akka na hordoftan isin affeera wanti amma isiniif qabadhee dhufe akkuma kanaan dura ni yaadattu akkasuma wal qunnamtii saalaa irratti akkamitti dhiirri tokko dhalaata akka gammachiisuu danda'a kan jedhu irratti wantoota gara garaa isiniif qabadhee isin kanaan dura isin barsiisaa ture ammas wantootuma akkasiitii fi wantoota haarawaa ta'an wantoota gara garaa kan nu fayyaduu danda'an baay'eetu jira isaan kana isiniif qabadhee dhufe YouTube holqa barnootaa jedhu kana subscribe godhaa hundi keessanuu waliif dabarsaa namoonni gaafii gara garaa ni gaafachuu turtan baay'eedha koomantii keessanis baay'eedha YouTube san irratti barnoota kana dhaabeetiin jira ni beektu hundi keessan yeroo baay'eedhaaf YouTube san draamaa qofaaf kenneetiin jirra amma wanti isinirraa banneef haalli nuuf hin mijoyne wantoota tokko guuttachuu jirra wantoota guuttannutu jira wanta san guutannee hundi gara diraamaatti deebina ammaaf garuu barnoota gara garaa kan isin barsiisu YouTube kana irratti ta'ee jechuudha kana booda gaafii qabdan hundaayyuu koomantii jalatti na gaafadhaa keessaan naaf barreessaa messenger Abdii Muktaar jedhu irratti okay amma wanti isiniif qabadhee dhufe akka viidiyoodhaan akka duraatti isin mul'isaan osoo hin ta'in amma haasa'uma afaanumaan wanta isiniif himu tokko jira kana sirriitti na hordofaa yeroo baay'ee wal qunnamtii saalaa irratti hundi kennaayyuu dhiirri hunduu turuu barbaada dafee fixuu hin barbaadu jechuun jaalallee isaa hanga gammachiisutti dafee fedhiin isaa akka dhufu hin barbaadu jechuudha. Turtii wal qunnamtii saalaa dheeressuu wanti danda'u wantoota baay'eetu jira wantoota gara garaatu jira wantoota dafanii xumuruu hin barbaanne keessaa inni tokko wal qunnamtii saalaati. Wal qunnamtii saalaa keessattuu dhiirri dafee fixuu hin barbaadu dafeetiin osoo jaalallee isaa hin gammachiisin yoo kan fixu ta'e akka wanta qaanyii tokkotti itti dhagahama jechuudha. Akka wanta qaanyii ta'e tokkotti itti dhagahama dafeetiin yoo kan fixu ta'e. Wanta kanaaf wanti isin fayyadu inni tokkoffaan yeroo wal qunnamtii saalaa jalqabdan jechuudha. Wal qunnamtii saalaa yeroo jalqabdan hafuura dheeraa fudhachuu yoo xiqqeessitanii hafuura baafattan gara daftanii fixuutti deemtan jechuudha. Hafuura dheeraa baafachuun dirqama yeroo wal qunnamtii saalaa jalqabdan sanitti. Inni lammaffaa ammoo kophaatti shaakaluu jechuun yaa akkuma hundi keessanuu beektan mala tuttuquu fayyadamuun wantoota gara garaatiin jechuudha. Kophaatti shaakaluu jechuun yoo sanyiin kormaa dhangala'uuf jedhu gidduutti dhaabuudha. Gidduutti dhaabuu fakkeenyaaf fincaan yeroo fincooytanis fincaan osoo fincaa'uu jirtanii fincaan sanitti isin qabee fincooytan san jidduudhaan dhaabdanii tursiisuu wantootni akkasii sunniin akka fedhii yeroo wal qunnamtii saalaa gootanitti daftanii akka hin fixne akka fedhii keessan to'achuu dandeettan isin gargaara jechuudha. To'achuu dandeettan isin gargaara. Kana irra deddeebitanii yaaluudhaan wanta kana sirreeffachuu dandeettu. Yeroo baay'eetti akkuma beekamu shamarran jaalallee keessan yookaan haadha warraa keessan gammachiisuu dhabuun ni mala. Gammachiisuu dhabuun maaliifuu dursanii fixuu wantoota kanarratti yeroo baay'ee irra deddeebi'eetiin barsiisaa ture dubbachuutis ture. Wanti kun waan baay'ee nu fayyadudha jechuudha hundi keessanuu. Akkuma amma isin jedhee kophaatti yaaluudha. Fincaan yeroo finceentoniis akkuma isin jedhe jidduutti dhaabdanii tursiisuu danda'uu qabdan. Wanta akkanaatiin fooyyeessuu danda'an. Akkasuma maloonni gara garaa ni jiru hundaayyuu viidiyoodhaan yeroo hundaa isiniif dhiyeessa. Kana booda YouTube holqa barnootaa jedhu kanarratti holqa barnootaa kana subscribe akka gootan asumaan isin affeera. Okay, inni sadaffaa irratti ammoo yaa wanti kuni waan doktoroonni baay'een ibsanidha kuni jechuudha. Amma malli ani amma isinitti himu kuni wanta doktoroonni baay'een dubbatanidha doktoroonni keenya jechuudha. Kanaafuu wanta kana akkuma salphaatti yaaluu dandeessu kan itti aanuuf garuu ani wantoota gara garaa isiniif qopheessaa jechuudha. Yeroo qunnamtii saalaa godhan yoo miirri ol ka'e sanyii kormaa dhangala'uuf jedhu bakka qaamni saalaa dhiiraa qaamarraa itti ka'u jalaan jabeessanii gadi qabu akka dafee hin dhangalaane gargaaraa. Kanas qofa ofii kophaa shaakaluun gaariidha jedha. Kanas yaa wanti kun amma kan isiniif himu kun wanta doktoroonni tokko ibsanidha. Inni afuraffaan yeroo wal qunnamtii saalaa godhuuf guutumaa guututti yaada keenya qaama saalaa irraa kaayuu hin qabnu. Amma as biratti yeroo wal qunnamtii saalaa gootan yaanni keessan qaama saalaa keessan irra ta'uu hin qabu jechuudha. Qaama saalaa keessan irra ta'uu hin qabu. Wanta biraa yaaduudha. Gara biraa yaaduudha.
daftanii hin fixan jechuudha. Fakkeenyaaf jaalallee keessa wajjin wal quunnamtii saalaa jalqabdanii jirtan haa jennu seera irra baatanii jalqabdanii jirtanii yeroo jalqabdan san ammoo wal quunnamtii saalaa san fedhiin keessan ni beekaa fedhiin miira adda addaa qaba. Qaama saalaa keessan irratti yaada keessan godhuu hin qabdan. Yaada keessan gara biraa gochuu qabdan. Ofirraa yaada keessan fageessuu wanti biraa yaaduu wal quunnamtii san daftanii fixuu akka hin fixne isin gargaara jechuudha. Gara biraa yaaduu qabdanii inni afraffaan isa kana. Shanaffaa irratti ammoo yeroo wal quunnamtii saalaatiif qophooytan jarjaruu dhabuu. Jarjarri yoo jiraate daftanii akka fixan isin godha. Jarjaruu dhabuu suuta jettanii wal quunnamtii saalaa raawwachuu. Suuta jettanii jaalallee keessa wajjin yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatan wanti ormaap jedhamu jira, wanti garagaraatu jira, iddoo tuttuqamu wanta kanatu jira akka isiin fedhiin isii dafee dhufuuf. San booda ammoo jarjaruu hin qabdan. Suuta jettaniitiin wal quunnamtii saalaa san godhuu qabdan. Osoo wal quunnamtii saalaa godhaa jirtanii yeroo jalqabaa irratti daddaffiidhaan yoo godhaa jiraattan gara fedhiin keessan dhufuutti yoo kala'u ammoo gadi xiqqeessuu suuta jechuu qabdan. Steep xiqqeessuu qabdan. Akkasumatti yoo kan jarjaraan deemtan ta'e dhumarratti daftanii akka fixan isin godhaa waan ta'eef yoo fedhiin isii hin dhufin kan turuu barbaadda yoo ta'e iddoo sanitti suuta jettanii yeroo fedhiin keessan dhufuuf kalaa'utti suuta jechuu qabdan. Yookaan ammoo dafeetiin fedhiin keessan dhangala'aa jechuudha. Kanaaf wanta kanas itti sirreessaa kunis baay'ee isin gargaara jechuudha. Okay, jaha isinitti himee jira na fakkaata. Torbaffaa irratti ammoo yeroo wal quunnamtii saalaa goonu akkuma miirri ol ka'aa deemee gara dhangala'uutti dhiyaateen akkuma amma isin jedhe sunis sochii keessan xiqqeessuudha. Daftanii xumuruudhaaf itti deemuu osoo hin ta'in sochii keessan dhumarratti yeroo miirri keessan fedhiin keessan dhufaatiin deemu sochii keessan xiqqeessuu kan jalqaba sirriitti daddafaatiin godhaatiin jirtan san gad xiqqeessuu jechuudha suutatti. Kanuma wantoota kanniin isin sirriitti fayyadamaa wantoota salphaadha. Kan itti aanu barnoota itti aanu walitti dhufna. An Abdii Muktaar Tube irraa isin barsiisaa ture amma holqa barnoota subscribe godhaa.